Seenaan biyyoota Afrikaa jijjiiramuu kan jalqabe jaarraa 15ffaa keessaa erga warri Awurooppaa aardii Ameerikaa argatanii booda akka ta'e seenaan ni dhugoomsa. Warri Awurooppaa aardii Ameerikaa wayita dhuunfatan sanatti daldala gurraachotaa jechuun biyyoota Afrikaa irraa namoota qonnaa fi hojii humnaa irratti isaaniif hojjetan gurrachuu jalqaban. AMN Plus wajjin turtii kan taasisan mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii nageenyaa fi hariiroo alaa Dr. Diimaa Naggoo yaadni tokkummaa Afrikaa kan eegale sababa namoota gurraachota Afrikaa daldala garbaan biyyoota Ameerikaa fi Kariibiyaan guuramaniin ta'uu dubbatan. Yaadi tokkummaa Afrikaa namoota gurraacha Afrikaa irraa sababa adda kanaan Ameerikaa fi Kariibiyaanitti guuraman isaan keessatti kan yaadi tokkummaa Afrikaa Pan-Africanism kan jedhamu kan burqee jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa jaarraa 18ffaa irraa eegalee biyyoota Afrikaa koloneeffachuu fi biyyoota kanneen qoqqoodachuu kan eeran Dr. Diiman kunis biyyoota Afrikaa mirga isaanii mulquun walga'iin Pan-Africanismii biyya Ingiliizitti gaggeeffamuun biyyoonni Afrikaa bilisoomuu fi uummanni gurraachi cunqursaa jalaa ba'uuf tokkummaan biyyoota kanneenii akka ijaaramuuf waliigaltee irra gahamee jedhan. Murtiin inni duraa walga'ii duraa irratti wanni murtaa'e Afrikaan bilisoomuuf walumaa gala namni gurraachi emancipated ta'uuf jechuun cunqursaa jalaa bahuuf tokkummaan Pan-Africanist Organization tokkummaan namoota gurraachaa tokkummaan biyyoota Afrikaa ijaaramuu qaba kan jedhuun walii galanii. Sosochii Afrikaanonni tokkoomuuf taasisan kana keessatti biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaa harka keessa galfachuun biyyoonni Afrikaa akka hin tokkoomneef danqaa yoo ta'anis yaadni Afrikaanotaa gara tokkotti dhufuun bu'aa buusee gaaddisni biyyoonni Afrikaa jalatti mari'atan Koomishiniin Gamtaa Afrikaa ammaa bara 1963 magaalaa Finfinneetti akka hundeeffamu ta'eera jechuun Dr. Diiman dubbataniiru. Warri nuyi homaayyuu wanni walitti nu fidu injiru ka warri jedhus kasaanis yaadii hafe ammuma kana immoo mootummaa tokko ijaarrachuu qabna warri jedhus ammatti waan hin fakkaanneef yeroo dheeraa keessa gara sanatti deemuudhaaf tokkummaan dhaabni tokkummaa Afrikaa OAU jedhamee ka ijaarame akka ijaaramu bara 1963tti magaalaa Finfinneetti wal gahanii dhaabni sun ijaaramuu danda'e jechuudha. Magaalaan Finfinnee bakka dureewwan gamtaa Afrikaa waggaa waggaan itti wal gahan akka taatuu fi bakka tokkummaan biyyoota Afrikaa itti itite akka taatuuf mootiin yeroo sana Itoophiyaa bulchaa ture Haayile Sillaaseen gahee olaanaa qabaachuu kan eeran Dr. Diiman biyyoonni Afrikaa kunneen rakkoo biyyoota alaan qormaata isaanitti ta'u ofirraa qolachuuf rakkoo keessoo isaanii furachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Chaalenjiin isaanii irra guddaan keessaati. Chaalenjiin keessaa kun immoo dhiibbaa alaatiinis dhiibbaa alaas jala jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiibbaa alaa kanas ofirraa xiqqeessuudhaaf chaalenjii isa keessaa xiqqeessuu isa keessaa furuu irratti fuula deeffachuutu irraa eegamaa jedhee yaada. Rakkoo keessaa furatan tokkummaa biyyoota waliinis biyyoota hafan waliin tokkummaa qabaachuudhaa fi tokkummaa Afrikaas cimsuu irratti qooda guddaa taphachuu danda'u jechuudha.